Kabajamtoota hordoftoota Itiyoo Sooshaal Saayinsii viidiyoo kanaan histirii kutaa 9 boqonnaa 3 paartituu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Barnoota darbeen waa'ee afaanii afaanota gurguddoo Afrikaa fi gaafa Afrikaa fi Itoophiyaa keessatti dubbataman qoodaminsa isaa wajjin laallee turre. Amma immoo kan laalu Major Religions of Ethiopia amantiiwwan gurguddoo Itoophiyaa keessatti hordofaman kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Okay, Ethiopia also has religious complexity forming a competing platform for religious beliefs. Kana jechuun maal jechuudha? Itoophiyaan walxaxiinsa amantii qabaachuu ishii waltajjiiwwan gurguddaa yookiin waltajjii wal dorgommii gurguddaa amantii fi gochoota amantii keessatti kan ishii akka ishiin uumtu kan ishii taasisudha jechuudha. The major religions practiced by diverse people of Ethiopia are indigenous religion, Judaism, Christianity and Islam. Amantiiwwan gurguddoo Itoophiyaa keessatti dubbataman arfan kana kan har'a waliin ilaallu amantiiwwan gurguddoo Itoophiyaa keessatti hordofamaa turan jechuudha. Ni jalqaba indigenous religions amantii duudhaa yookiin amantii dhalootaa kan jennu akkasumas immoo Judaism, Christianity and Islam. Isaan kana jechuudha kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Okay, indigenous religion kan jedhuun barnoota keenya yaa eegallu. Indigenous religion are beliefs that are practiced only within a given culture. Indigenous religion jechuun amantii duudhaa yookiin amantii dhalootaa kan nuti jennuuni aadaa wajjiniin kan wal qabatudha jechuudha. Yookiin haala aadaa kenname keessatti qofa kan raawwatamu jechuudha. Aadaa kenname waliin kan raawwatamu jechuudha haala aadaa keessatti yookiin aadaa wajjiniin kan wal qabatu jechuudha. Since ancient times they have been native to the region and followed by the local people. Yeroo duriitii kaasee amantiin kun dhalattoota naannichaatiin akkasumas immoo namoota naannoo sana jiraataniin hordofamaa kan ture ta'uu isaati jechuudha. The emergence of priests who conduct praying for rainfall, thanksgiving and safety from natural hazards. Kana jechuun maal jechuudha? Priests jechuun gara afaan Oromootti yommuu hiikamu luboota jechuudha yookiin lubootuma jedhama. Luboota isaan kun uumamuu isaanii aadaa kana keessatti priests kan jedhaman ka'uu isaanii argamuu isaanii amantiin kun akka hundaa'u kan taasise keessaa inni kun sababa isaa bu'uurati jechuudha. Priests kun hojii isaanii maalinni amantii kana keessatti yoo jenne praying for rainfall roobni akka jiraatu yookiin roobni ni bada yoo ta'e roobni akka roobuuf kadhannaa hin taasisu akkasumas thanksgiving erga roobees haa ta'uu wantoota garaagaraa jalaa yoo baraaraman immoo thanksgiving galata dhiyeessuu kan jedhamu kan raawwatan warra priests jedhaman kana jechuudha. And safety from natural hazard balaawwan uumamaa adda addaa jalaa baraaramuudhaaf kadhannaa kan dhiyeessan yookiin kan kadhatan priests kan jedhaman kana jechuudha amantii duudhaa keessatti jechuudha. Farmers paid tributes for the service of priests. Akkasumas immoo qotee bultoonni naannichaa maal gochuu eegalan tajaajiltoota priests yookiin luboonni kennan kanaaf kaffaltii kaffaluu eegalanii jechuudha. Okay, they laid the foundation for indigenous religions. Kana jechuun haalli kun ta'uusaa priestiin achi keessatti uumamuusaa qotee bultoonni immoo kaffaltii adda addaa priistoota kanaaf raawwachuun isaanii maal uume? They laid the foundation for indigenous religion. Amantiin duudhaa kun akka hundaa'uuf bu'uura buusee jechuudha. Bu'uurri maalidha? Priistoonni aadaa kana keessatti uumamuu isaaniiti jechuudha. Kanaaf they laid the foundation for the indigenous religions. Amantiin duudhaa kun akka uumamu taasisee jira jechuudha. They either worship or provide sacrifices to them. Isaaniif immoo maaltu dhiyaata? Yookiin aarsaan dhiyaata akkasumas yookiin immoo sacrifices aarsaa yookiin immoo worship waaqeffannaan kan dhiyaatufidha jechuudha. Followers of traditional religions believe that their supreme deity is the creator. Hordoftoonni amantichaa kan isaan amanan supreme deity is the creator. Uumaan guddaan tokko yookiin uumamni guddaan tokko akka jiraatu kan isaan amanan jechuudha. A distinctive mark of indigenous religion is belief in one supreme being. Mallattoon addaa ta'e amantii duudhaa keessatti mul'atu maalidha? Belief in one supreme being. Tokkicha isa guddaa yookiin wanta guddaa uumaan guddaan tokko jiraachuu isaati one supreme being jedhanii amanu jechuudha. For example,
Fakkeenya kanaa ilaallu. The waaqeffannaa of the Oromo is based on the existence of one sovereign being called Waaqa. Waaqeffannaan yookiin uummata Oromoo biratti waaqeffannaa kan jedhamu jechuudha. Duudhaan waaqeffannaa jedhamu ka. Waaqni guddaan tokko yookiin wanti humna guddaan tokko jiraachuu isaatti kan amananii jechuudha. Isas maal jedhanii waamu? Waaqa jedhanii kan waamanii jechuudha. Waaqa is manifested through the spirit is called ayyaana. Waaqaan kun immoo yookiin waaqa isaan jedhanii kan waamaman kun karaa kamiin mul'ata? Gara hafuura ayyaana jedhamuun yookiin hafuura ayyaanotaa karaa jedhamuun kan mul'atudha jechuudha. Referred experts ogeeyyiin beekamuun achi keessatti aadaa sana keessatti ogeeyyiin kabajamuun yookiin ogeeyyiin kabaja qaban jechuudha. Qaalluu fi qaallittii kan jedhaman jechuudha. Qaalluu yoo jennu dhiiraaf akkasumas immoo qaallittii yoo jennu dubartiidhaaf ta'uu agarsiisa jechuudha. Have maintained a link between the ayyaana and the believers. Okay. Isaan kun hojjettoonni hafuuraa kun qaalluu fi qaallittii kan jedhaman kun jechuudha. Hordoftootaa fi ayyaana gidduutti walitti dhufeenyi akka jiraatu kan hojjetanii jechuudha. An indigenous religion, it is practiced and belief are fused with Christianity and Islam. Xumura irratti maaltu ta'ee amantiin kun erga baroota lakkoofsisee booda yommuu amantiin kiristaanaa fi islaamaa gara biyya keenyatti galuu eegalanitti jechuudha. Amantiin kiristaanaa jaarraa arfaffaa keessa Aksuumiin gara biyyaa galee akkasumas immoo amantiin islaamaa jaarraa torbaffaa keessa gara biyyaa galee. So amantiin kun gara biyyaa galuu isaatiin amantii duudhaa wajjiniin wal makee jiraachuu isaati jechuudha. Erga galee booda wal makanii jechuudha. Amantii kana wajjiniin walitti makiinsa uumanii fused with Christianity and Islam. Kiristaana fi Islaama wajjiniin wal makee jechuudha. This phenomenon of mixing of religions is known as syncretism. Okay. Asirratti maal jechuu barbaadeeti? Walitti makamiinsi amantiiwwan kanaa yookiin amantiin duudhaa kiristaana wajjin wal makuun akkasumas musliima yookiin islaama wajjin wal makuun maal jedhamee waamama? Syncretism jedhamee akka waamamu jechuudha. Okay, inni itti aanu Judaism kan jedhudha. Source indicates that Judaism has been followed in Ethiopia since early time. Akka ragaaleen adda addaa yookiin maddoonni ragaa adda addaa himanitti yookiin agarsiisanitti amantiin Judaismii Itoophiyaa keessa waggoota dheeraaf akka jiraatedha kan himamu jechuudha. Today it is practiced by a community of people known as Beta Israel or literal house of Israel. Literally house of Israel. Kana jechuun amantiin Judaismii kun kan inni ittiin hordofamu Itoophiyaa keessatti jechuudha. Hawaasa Beta Israel kan jedhamanii jechuudha. Hawaasa Beta Israel jedhamanii kan isaan kan inni waaqeffatu yookiin kan inni hordofamu jechuudha. Beta Israel jechuun gara afaan keenyatti yoo jijjiiru house of Israel mana Israel akka jechuuti jechuudha. Mana Israel kan jedhamu jechuudha. Until their mass exodus to Israel in the 1980 and 1990, they used to live in northwestern Ethiopia to the north of Lake Tana in the provinces of Gambia, Samin and Wagara. Kana jechuun amma Israel yookiin amma baqatanii ba'anitti jechuudha. Jechuunis amma bara 1980 fi 1990tti jechuudha. Naannoo kamirra buufatanii kan isaan jiraachaa turanii Beta Israel kun kan jedhamanii northwestern Ethiopia hamma north of Lake Tana amma kaaba Haruxaanatti provinces of aanaalee kanneen akka Daambiyaa, Sameenii fi Wagaraa keessa buufatanii waggoota dheeraaf jiraachaa kan turan ta'uu isaati jechuudha. At least 10 century live in Ethiopia. Jaarraa 10 Itoophiyaa keessa jiraatan yookiin waggaa 1000 Itoophiyaa keessa akka jiraatan ni himamaa jechuudha. Despite relentless pressure from their Christian neighbors, the Beta Israel preserved their Judic heritage for many centuries. Ollaa isaanii kiristaanarraa
dhiibbaan boqonnaa hin qabne irra gahurre jechuudha. Warri Beeta Israa'el kun warri amantii Juudizimii hordofan kun jechuudha. Aadaa isaanii yookiin heriteej haftee yookiin hambaa isaanii kan warra Yuudotaa jechuudha. Jaarraa hedduudhaaf eeggachuu danda'aniiru jechuudha. Osoo hin badiin jaarraa dheeraadhaaf hambaa isaanii kunuunsanii eeggachuu danda'aniiru jechuudha. Judaism is established in the teaching of the Old Testament part of the Bible and the share common practice with the Ethiopian Orthodox Church. Judaismiin kan inni hundaa'ee Ortodoksii wajjiniin wal fakkaataa yookiin Ethiopian Orthodox Church wajjiniin wal fakkaataa amantiin Judaismii innis ilaalla. Judaismiin kan inni hundaa'ee macaafa qulqulluu keessaa kakuu moofaa yookiin Old Testamentii barsiisuudhaan jechuudha. Kakuun macaafni qulqulluun paartii lama qaba jechuudha. Inni tokko kakuu moofaadha. Dhaloota Yesuus Kiristoosiin dura kan jiru akkasumas immoo erga gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhalate as kan jiru kakuu haaraadha jechuudha. Isaan kana lamaan keessaa Old Testamentii barsiisuudhaan kan isaan hundeeffamanii jechuudha Judaismiin jechuudha. Akkasumas immoo kan walitti dhufeenya common practice with Ethiopian Orthodox Church. Ethiopian Orthodox Church wajjin walitti dhufeenya gochaan shaakalliidhaan walitti dhufeenya kan qaban ta'uu isaati jechuudha. Walitti dhufeenyi isaan qaban kunis maali kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Iddoo kanaa kaanu both follow the Old Testament practice and use geese for liturgy. Lachuun isaaniiyyuu Old Testamentii ni hordofu jechuudha. Asirratti maal jechuu barbaadeti? Lachuun isaaniiyyuu amantiin Judaismii Old Testamentii qofaadha kan inni hordofu. Akkasumas immoo amantiin Ethiopian Orthodox Churchiin immoo lachuu isaatiiyyuu ni hordofa jechuudha. So lachuu isaaniiyyuu immoo deebi'ee maal hordofu? Old Testamentiin hordofu jechuudha. Judaismiin New Testamentiin hordofu yookiin kakuu haaraa hin hordofu, Old Testamentii qofa hordofa. Ortodoksiin immoo lachuu ni hordofa jechuudha. So lachuu Old Testamentii lachuu isaaniiyyuu kakuu moofaa hordofuu isaanii ol isaan fakkeessaa jechuudha. Akkasumas immoo mana sagadaa keessatti afaan giizii lachuu isaaniiyyuu ni fayyadamu jechuudha. Giizii for liturgy. Giizii ni fayyadamu jechuudha. Their priests were likewise identical in dressing, symbolism, behavior and hierarchy. Kana jechuun maal jechuudha? Priestii isaanii yookiin luboonni isaanii jechuudha. Maaldhaan wal fakkaatu? Identical in dressing. Haalli uffannaa isaanii wal fakkaataa. Mallattoon isaanii mana sagadaa keessarree jijjiru wal fakkaataa. Behavior amalli isaanii akkasumas immoo sadarkaan lubootaa jechuudha wal fakkaataa jechuudha. Thus they had great affinity. Inni kun wal fakkeenya guddaa yookiin walitti dhufeenya guddaa akka qaban kan isaan taasisu jechuudha. Nevertheless, the Beta Israel held on family to Judaic teaching and ceremonies. Haa ta'u malee Beeta Israa'eloonni sirna barsiisa warra Yuudotaa qabatanii kan tursiisan ta'uu isaanii jechuudha. The religion was mainly confined to northern Ethiopia. Amantiin Judaismii kun kutaa kaaba Itoophiyaa qofatti daangeffamee kan ture ta'uu isaati jechuudha. Currently a few Judaism practitioners remain in Ethiopia. Yeroo ammaa yookaan amantii warri Judaismii hordofan muraasni isaanii Itoophiyaa keessatti hafaniiru jedha jechuudha seenanii. Okay, inni taanu inni sadaffaan kiristaanitiidha jechuudha. Kiristaanitiin akkamitti Itoophiyaa galee akkasumas immoo amantii kiristaanaa kana keessatti kiristaanitii yoo jedhamu iddoo baay'eetti kan inni qoodamu. Kiristaanitiin yeroo ammaa kana iddoo danuutti qoodama. Nuti garuu kan laallu yeroo duriirraa kaasee kiristaanitii iddoo sadiitti kan inni qoodamu. Kaatolizim akkasumas Pirootestaant fi Ortodoksiidha jechuudha. Isaan sadeen kan as keessatti ilaalla jechuudha. Sadassaaniyyuu gara Itoophiyaatti akkamitti galuu akka danda'an kan ilaallu jechuudha. Okay, amantii kiristaanaa yoo jedhamu sadassaa ol al tokkotti qabata. Pirootestaantiinis kiristaana jedhama. Ortodoksiis kiristaana jedhamu. Akkasuma Kaatolizimiis kiristaana jedhamu jechuudha. As keessatti mee ilaallu. B. Christianity was introduced to Ethiopia around 303 AD by Frumenitus, also known as Freminatus, who converted King Zana in 320 to 350 AD and his close associates. Amantiin kiristaanaa Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif kan inni galee karaa mootummaa Aksuumiidha kan inni galee jechuudha. Eenyutu amantii kiristaanaa kana biyya keessa galchee? Nama Freminatus jedhamu yookiin Freeminatus nama jedhamuun jechuudha. Inni maal godhee Freeminatus kun
who converted King Izana. King Izanaan yeroo sanatti mootii Aksum kan inni ture. Kana booda Firiminaatos kun gara amantii kiristaanatti akka jijjiiramu taasise jechuudha. King Izanaan gara amantii kiristaanatti akka inni jijjiiramu taasise jechuudha. King Izanaa qofa miti akka gara amantii kiristaanatti akka jijjiiramu kan taasise. Eentu Firiminaatos jechuudha. Ambiraatis his close associates warra isaa wajjin walitti dhufeenya qaban guutumatti gara amantii kanatti akka isaan jijjiiraman taasiseera jechuudha. Consequently, Christianity secured royal support and becomes the state religion that later helped its expansion. Asirratti maal jechuu barbaadedha? Darumaan jechuudha ka suutuma suutan jechuudha. Kiristaanitiin maal argate? Royal support and become state. Mootiin King Izanaan amantii kiristaanaa fudhachuusaa amantiin kun amantii naannoo ta'ee jechuudha. So amantii naannoo ta'uusaa immoo maaliif isa gargaaree? Sirriitti akka expansion godhu yookiin akka babal'atuuf isa gargaaree jechuudha. With the coming of monarchs called the 9th century towards the end of the 15th century, Christianity spread more among the broad mass. Kan jechuun qulqulloonni sagal kan jedhaman gara Aksum dhufuu isaanii yookiin qulqulloota sagal monoksoonni sagal jechuudha gara Aksum dhufuu isaanii yookiin gara Itoophiyaa dhufuu isaanii amantiin kun caalmatti uummata keessatti akka sirriitti babal'atu taasisee jechuudha. Okay. Maaltu ta'e kanaa booda churches were built. Manneen sagadaa yookiin manni qulqullummaa ni ijaarame jechuudha. Akkasumas immoo monasteries were established. Gadaamiin garaagaraas established yookiin hundeeffame jechuudha. Of which is the first being the monastery of Dabra Daamu. Yeroo jalqabaatiif monastery yookiin gadaamiin Itoophiyaa keessatti ijaarame yookiin hundeeffame kamidha? Dabra Daamuu jedhama jechuudha. Kuusaanis baay'een jiru jechuudha. The Bible was translated into Greece. Kabiraa maaltu ta'e? Macaafni qulqulluun gara Giizitti jijjiirame yookiin afaan gara Giizitti jijjiirame barreeffameera jechuudha. And since then Giiz began to serve as the language of church in Ethiopia. Yeroo sanarraa kaasee Giiz afaan mana qulqullummaa yookiin afaan mana sagadaa Itoophiyaa ta'uudhaan tajaajiluu eegalee jechuudha. The introduction of Christianity further reinforced the exposure of Aksum to the outside world. Amantiin kiristaanaa gara biyya kanaatti yookiin gara Aksumitti galuun isaa maal gargaare kan biraa yookiin maal taasise? Aksum biyyoota alaa wajjin walitti dhufeenya guddaa akka ishiin uumtu kan ishii taasise jechuudha. One significant development was the long lasting relationship between Ethiopia and Egypt. Kan agarsiisu Itoophiyaa fi Egypt walitti dhufeenya yeroo dheeraa qabaachuu isaanii akka fakkeenya tokkotti kaasuu dandeenya jechuudha. Okay. Kana booda maaltu ta'e? Patriarch Antoninus of Alexandria consecrated Firiminaatos as Abuna Salam, the first bishop of Ethiopian Orthodox Church. Patriarchiin Antoninus namni jedhamu jechuudha. Nama biyya Alexandria kan ta'e jechuudha yookiin Alexandria kan ta'e jechuudha. Maal godhee Firiminaatosiin Abuna Salam jedhee maqaa biraa itti moggaafame jechuudha. The first bishop of Ethiopian Orthodox Church. Luba olaanaa mana qulqullummaa Itoophiyaa ta'uudhaan yeroo jalqabaatiif maal godhee muudee jechuudha. Kanaafuu yeroo jalqabaatiif Bishop of Ethiopian Orthodox Church kan ta'e jechuudha Abuna Salaam. Abuna Salaam kun nama biyya Itoophiyaati miti jechuudha. So Abuna Salaam nama biyya Itoophiyaa osoo hin taane Firiminaatos kan jedhamutu Abuna Salaamitti jijjiirame jechuudha. This tradition of consecrating and sending Bishop of Ethiopia continued until 1959 when Abuna Basilius becomes the first Ethiopian Patriarch. Kana jechuun aadaan Bishopii gara Itoophiyaatti erguu kun amma bara 1959 isaan duratti jechuudha. Biyya biraatirraa kan isaan dhufan jechuudha yookiin Egyptirraa dhufanii asitti Bishopii kan ta'an jechuudha. So when Abuna Basilius immoo lammii Itoophiyaati. Yeroo jalqabaatiif Itoophiyaan Patriarchii kan ta'e isaa jechuudha. Bara 1959 jechuudha. Patriarchii Itoophiyaa ta'ee muudame jechuudha yeroo jalqabaatiif. Until that year, the head of the church was always from Egyptian. Kana jechuun amma bara 1959tti Abuna Basilius Itoophiyaan Patriarchii ta'ee muudamutti jechuudha. Eessaa dhufu dureewwan yookiin gaggeessitoonni mana amantaa kan isaan dhufan Egyptiaanota jechuudha yookiin biyya Egyptii kan isaan dhufan ta'uu isaati jechuudha. The expansion of Christianity continued during the Zague period
and chiefly gained fresh momentum during the early medieval period, when many churches and monasteries were constructed across the territories that were newly incorporated into the Christian Highland Kingdom. Akkasuma ka amantiin kiristaanaa kun bara mootummaa Zaaguwee jechuudha. Yeroo mootummaa Zaaguweetis bal'inaan kan akkuma babal'atetti kan itti fufee jechuudha. Jechuunis bara 1150 haga 1270tti sirriitti kan inni bal'ate jechuudha. And chiefly gained fresh early medieval akkasumas bara giddu galeessatis jechuudha. Bara 1270 haga 1527tti caalmatti kan babal'atee manni kiristaanaa monastiriiwwan hedduunis kan itti hundeeffaman ture jechuudha. Some churches and monasteries played as an essential role as center of learning and launching pad for the expansion of the church. Kana jechuun egaa manneen amantaa yookiin seentariiwwan amantaa tokko tokko akka barsiisa yookiin learning seentarii ta'uudhaan amantiin kun caalmatti akka babal'atu taasisaniiru jechuudha. Isaan kana keessaa Dabra Biizeen kan jedhamu Eertiraa keessatti kan argamu Dabra in Amaara Dabra Haayiq kan jedhamu Amaara keessatti argama. Soorii iddoo kanatti irra deebi'ee barreeffame Dabra Haayiq kan jedhamu Amaara keessatti argama. Akkasumas Libaanos kan jedhamu immoo Shawaa keessatti kan argamu jechuudha. Isaan kun akka fakkeenyatti kaafamuu ni danda'ama. Amantiin kiristaanaa kun sirriitti akka babal'atu giddugala ta'anii gahee guddaa kan taphatanii jechuudha. Among the most prominent religious figures that played outstanding role in expanding Christianity in Ethiopian areas outside of the traditional Christian region of the early medieval Ethiopia include Iyesuus Mo'a, Abba Giyoorgis, Zegaasicha, and Abuna Takla Hayimaanot. Hordoftoonni yookiin hooggantoonni amantii jechuudha. Hooggantoonni amantii yeroo sanaa jechuudha. Amantiin kiristaanaa sirriitti akka babal'atuuf gahee isaanii yookiin gumaacha guddaa taphatan kanneen akka Iyesuus Mo'a kan jedhaman, Abba Giyoorgis Zazagicha kan jedhaman akkasumas immoo Abuna Takla Hayimaanot kan jedhaman kun jechuudha. Amantiin kun sirriitti akka inni babal'atu kan taasisanii jechuudha. Because of the workers of these and other religious leaders and their disciples, Christianity was able to spread into regions as far as Inaria in southern Ethiopia. Sababa hooggantoonni kun sirriitti hojii isaanii ba'aniif yookiin amantii kana sirriitti hordofaniif jechuudha. Amantiin kun maal ta'uu danda'eera? Sirriitti babal'achuu danda'eera. As far as biyyoota fagoo kanneen akka yookiin naannoo Inaariyaatti southern Ethiopia, Inaariyaa naannoo southern Ethiopiaatti sirriitti akka babal'atu taasisaniiru jechuudha. The expansion of Christianity was accompanied by the development of art, literature, architecture and music in the country. Babal'achuu amantii kiristaanaa kanaan wal qabatee maaltu ta'e wantoonni garaagaraa kanneen akka aartii, kanneen akka liitireecharii, arkitekcheroonni, muuziqaawwan garaagaraa amantii kana faana sirriitti babal'atanii deemuu eegalanii jechuudha. Amantii kana faana babal'achuu danda'anii jechuudha. Okay, amma yoonatti amantii kiristaanaa akkamitti akka Itoophiyaatti galee ilaallee jira jechuudha. Amma immoo amantii kaatolizimiiti. Kaatolizimiinis Kaatolizimiinis amantii kiristaanaati jechuudha. Isa kanaan duratti amantii ortodoksii wajjin wal qabsiisnee ilaalleera. Amma immoo kaatolizimii fi pirootestaantii ilaalla jechuudha. Gara jalaatti at the end of the 50th century xumura jaarraa 15ffaatti Portuguese voyagers baqattoonni Portuguese of discovery opened the way of contacts between Catholicism and Ethiopia. Baqattoonni biyya Portuguese voyagers yookiin baqattoota kan jedhaman gara Itoophiyaa kana dhufanii jechuudha. Amantii maalii qabatanii dhufanii? Amantii kaatolizimii qabatanii dhufanii jechuudha. From the mid 60s to the early 17th century, the Catholics, namely the Jesuits, unsuccessfully tried to convert Ethiopian Orthodox Christian to the Catholicism. Okay, jarri kun dhufanii amantii kana babal'isuu barbaadan. Kanaaf maal godhanii iyyaalanii jechuudha. Isaan kunis isaan dura namely the Jesuits warri jedhaman jechuudha. Warri Catholicismii kun uummata amantii Ortodoksii hordofu kana gara amantii Catholicismiitti jijjiiruu barbaadanii garuu maal ta'e unsuccessfully jechuudha. Hin milkoofne jechuudha. Amantii Ortodoksii gara amantii kiristaanatti yookiin amantii Ortodoksiitti jijjiiruun hin milkoofne jechuudha. In the mid 16th century, Ethiopian rulers allowed Jesuits to preach in the country. Giddugaleessa jaarraa 16ffaatti jechuudha. Hooggantoonni Itoophiyaa yeroo sanaa jechuudha. Amantiin kun yookiin Jesuutonni amantii kaatolizimii kana biyya keessatti akka isaan lallaban preach akka godhan ni eeyyamaniif jechuudha. In
fakkeenyaaf 1622 Siisiniyoos ni eeyyameef jechuudha. Public and Siisiniyoos xumurarra maal ta'eera gara amantii kaatolizimiitti jijjiirameera. Guutumaan guututti miti ni ilaalla jechuudha. Siisiniyoos publicly and adherence to Catholicism strategy to reinforce his political power. Siisiniyoos guutumaan guututti gara amantii kaatolizimiitti jijjiirame. Maali sababni inni amantii kaatolizimiitti jijjiiramee fi humna isaa jabeeffachuuf jechuudha yookiin bulchiinsa mootummaa isaa maal gochuuf sirriitti jabeeffachuuf ture jechuudha yookiin wattaaddaroota Poorchuugs irraa argachuuf ture jechuudha. Inni kun bal'inaan gara fuulduraatti yookiin kilaasii 11 ni jira jechuudha. Oldi carriculam yookiin kitaaba moofarratti ni jira. Amma yoo jijjiirame hin beeku. Achirratti bal'inaan waa'ee Faasiliidas dabalatee ni ilaalla jechuudha. The Portuguese Jesuit Afonso Mendes was appointed Patriarch of Ethiopia in 1622 by Pope Urban. Kana jechuun egaa Portuguese Jesuit Afonso Mendes namni jedhamu Patriarchii jalqaba kan Kaatolizimii bara 1622tti eenyudha muummee Pope Urban nama jedhamuun kan inni muudamee jechuudha. Imposed changes against the former Orthodox religion practice. Kana booda maal gochuu eegalee irra deebi'ee against irra deebi'ee amantii kaatolizimii kanatti jijjiiruu barbaade jechuudha. Amantii Ortodoksii kana gara amantii kaatolizimiitti jijjiiruu barbaade jechuudha. This action led to uprising social unrest and civil war in Gondar. Inni kun egaa maal uumee jeequmsa uumee jechuudha. Ortodoksii keessatti jara kana gidduutti jeequmsi akka uumamu ta'e jechuudha. Keessumattuu Gondor keessatti civil war waraanni waliin ni baname jechuudha. It was concluded with the expulsion of Jesuits from the country. Inni kun immoo kan inni walitti qabame yookiin kan inni xumurame Jesuitota yookiin warra amantii kaatolizimii kana lallaban biyya keessaa ari'uun kan inni xumurame jechuudha. Haala kamiin akka ari'aman ilaala jechuudha. As a result, Siisiniyoos was forced to resign his son. Sababa kanaan sababa isaan Jesuitonni biyya keessaa ari'amaniif Siisiniyoos amantii kaatolizimiitti kan jijjiiramee ture aangoo isaa gadi lakkisee jechuudha. Imperial Faasiliidas kan jedhamu immoo ilma Siisiniyoos jechuudha. Inni immoo amantii Ortodoksii babal'isuudhaaf nama adda dureedha jechuudha. Yookiin amantiin Ortodoksii akka jiraatu taasisaa jechuudha. Abbaan isaa Siisiniyoos immoo amantii kaatolizimii fudhatee jira. Inni immoo aangoo isaa jabeeffachuudhaaf amantii kaatolizimii fudhatee jechuudha. Imperial Faasiliidas expelled to Patriarch and the European missionaries in 1636. Maal godhe Imperial Faasiliidiin expelled godhe yookiin Paatriarkii Itoophiyaa kan jedhanis yookiin akkasumas immoo missionaroota Awurooppaa hunduma isaaniitu biyya keessaa ari'ee jechuudha. Imperial Faasiliidas kan jedhamu jechuudha. This action led to complete close of Ethiopian to further contact with Ethiopian until the early 19th century. Inni kun kan maal gumaachee biyya keessaa missionaroota Awurooppaa erga ari'ee booda jechuudha. Itoophiyaa jaarraa lama yookiin waggaa 200 naannoo waggaa 200tti tilmaamamuuf jechuudha. Daangaa Itoophiyaa ni cufee jechuudha. Yeroo Awurooppota wajjin kontaakti yookiin walitti dhufeenya akka hin jirre ni godhe jechuudha Faasiliidas kun. At the opening of the 19th century, Catholic and Protestant missionaries started evangelization activities in Ethiopia. Kana booda immoo deebi'anii jechuudha jaarraa 19ffaa keessaa ammas gara Itoophiyaa dhufanii jechuudha. Amma immoo Protestaantinis dhufee jira jechuudha. Jaarraa 19ffaa keessaa evangelization wangeelaa sochiiwwan wangeelaa Itoophiyaa keessatti ni jalqaban jechuudha. Jalqaba jaarraa 19ffaa jechuudha. The Catholic missionaries led by ergamtoonni warra kaatolikii kan ta'an eenyudhaanis kan isaan hoogganamaa turanii kan akka Guzubbee Saabeetoo, Gustiinuu Jaakobs and Cardinal Maasaaja kan jedhamaniin sochii eegalanii jechuudha. Systematic approach by trained Protestants enabled them to win the confidence of local people. Akkasumas immoo tooftaadhaan warri Protestaantii jechuudha uummatatti siquudhani uummanni guutumaan guututti akka isaanin harkifamu yookiin attracted akka isaanin ta'u kan godhanii turanii jechuudha yookiin ofitti amanamummaa uummatarraa argatanii kan turanii jechuudha. Protestant missionaries include the Anglican Church Missionary Society, the Church Missionary Society of London and the Wesleyan Methodist Society led by Samuel Gobat. Akkasumas namoota kanaan kanneen hordofan jechuudha. Sosaayitiiwwan kun jechuudha.
jaarraa 20ffaa keessa jechuudha. In Sudan, interior mission started work in Walaayittaa Hadiyaa. Adeemsuma keessan gara Walaayittaa, gara Hadiyaa, gara Kambaataa kanatti amantii Pirootestaantii yookiin Wangeela lallabuu eegalanii jechuudha. Okay. However, the missionaries were forced to leave the regions due to the Italian occupation. Kana booda immoo haa ta'u malee lallabuu eegalanii jechuudha. Itaaliyaaniin yookiin Xaaliyaan yeroo deebitee Itoophiyaa weerartutti jechuudha. Sababa kanaas maal godhanii leave the regions. Naannolee sana gallakkisanii ba'uu danda'aniiru jechuudha. Deebi'anii ba'anii jechuudha. They returned after Italian were expelled from Ethiopia and the Protestant expanded further. Ergammoo Itaaliyaaniin immoo deebitee Itoophiyaa keessaa baatee booda jechuudha. Waggaa 5 Itaaliin Itoophiyaa bulchiteerti. Xumura erga Itaaliin Itoophiyaa keessaa baatee immoo amantiin Protestaantii sirriitti babal'achuu danda'eera jechuudha. Both Catholic and Protestant missionaries made use various means to spread Christianity. Lachuu isaaniitu Kaatolikiinis akkasuma Protestaantiin amantii kana bal'isuuf wantoota garaagaraa fayyadamaa turanii jechuudha. For example, fakkeenyaaf they translate spiritual book into first language. Macaafa qulqulluu gara afaan sabni sun dhaga'utti, gara afaan sabinni isaan naannoo isaan keessa jiran sun dhaga'utti jijjiiranii jechuudha. They adapted local name for God. Maqaa naannootis waaqaaf kennaniira jechuudha. They established school and medical center for local and preached the faith. Akkasumas immoo manneen barnootaa, manneen yaalaa uummata naannoo sanaaf ijaaruu danda'anii jechuudha. Eventually, continuous and systematic indoctrination seemed to have resulted in the crafting of new teaching or indigenous religion. As a result, large number of followers were attracted. Gochi isaan gochaa turaniifu maal akka hordoftoonni naannoo kanaa isaanin attracted yookiin isaanin akka simatamu yookiin attracted akka barsiisa walirraa hin cinne yookiin indoctrinii barsiisa walirraa hin cinne kanaan uummanni isaanii akka attracted ta'u taasisanii jechuudha. Okay. Amantii kiristaanaa haala kana jennee jirra jechuudha. Inni taanuu fi inni xumuraa Islaam, amantii Islaamaa kan jedhu ta'a jechuudha. Okay. Yeroon keenya deemaa jira. Islam arose in the early 17th century in the Arabian Peninsula, spread to over parts of the world. Amantiin Islaamaa kun kan eegale inni jaarraa 7ffaa keessa biyya Arabaatti jechuudha. Eenyudhaan eegale? Nabii Muhammad kan jedhamuun eegale jechuudha.